Jumaa ta'an Jumaa kana hojii itti baay'ata ijoolleen biyya Arabaa jiranii hojii itti baay'ata waan ta'eedhaaf galgala akkuma jettee ishaadhaan booda yookiin magriibaan booda yoo godhe baay'ee bareedaadha. Namni yeroo sana xiqqoosi boqonnaa yerootti argatudha waan ta'eedhaaf yeroo sanatti haa godhamu. Yoo dandeesse bilbila Nasrii keessaan barreesseefiin ture ilaalde natti fakkaata. Bilbila isaa keessaan teekistii naa godhi. Ammuma yoo dandeesse teekistii naa godhi. Anaas obsiisaa dabalataan immoo ijoolleen akka viidiyoo dalaganiif yoo ati dandeesse itti miti sa'uma sana goonaa viidiyoon haa dalagamu mubeen isaa dalagu ijoolleen asirra jiran immoo sheerii haa godhanii namni baay'een dhaga'uu qaba. Namni amma laalaa jiru nama 200 qofa waan ta'eedhaaf wal bira ga'uudhaaf immoo viidiyoon barbaachisaadha. Viidiyoo haa dalagnu mubeen isin jira ansilaatoo mana mubee ta'e bareeda jedhaan ture achumaan mana isaa sirreessina. Maaliif manni mubee mana gargaarsaa mana miskiinni baay'een gammachuu isaa itti argateedha sababa mubeetiin waan ta'eedhaaf vaayiraalii isaallee achumaan hin kaafna jedheen ture garuu waan isin jettan wayya jedheen dhiise kan manuma Nasrii goona jettanii jennaan isuma wayya jedheen dhiise. Maaliif vaayiraaliin isaas ka'ee jira waan ta'eedhaaf akkuma faamiin akkuma jedhe sila yoo namni jiraate taaptaabiiniif koppiliingi godhame akkaawuntiin vaayiraaliin ka'uunsaan oolu kan jedhu kaasee ture dhugaadha. Garuu amma eega godhame eega Nasriin beetii bira dhaqaa jiraate mubeen waan namatti tolu kaase eega Nasriin mana beetii bira dhaqaa jiraate bira jiraachuun isaa waan gaariidha waan ta'eedhaaf innumti mana habanu sa'aatii isaa nu sirreessa. Anillee inshaallah asuma gaafa masjiidaa galu viidiyoo in dalagaa waan jiru immoo yookiin bilbila isaanaa ergi keessa yookiin immoo waan tokko naaf jedhi bira jirtan miti abdishaa. Si barreessa tekstii si barreessa keessaan kan isin rakkoon qabu. Galatooma boonaa koo galatoomii rabbi jazaa keessiif haa kaffalu. Yeroo baay'ee waan kan irratti hirmaatta dubbii kana wajjin illee wal qabatee jalqabaa kaasee haga yoonaa bira jirta. Galatoomii obboleessa kiyya guyyaa gaarii qabaadha. Warra as keessa jirtan warri musliimaa jumaa mubaarak isiniin jedhee jira. Booda walitti deebina. Ayyee galatoomii jechuun jabaa waa baay'ee aarsaa keessatti galatoomii sanyii kiyyaa gaafa duraatti kaatee atisillee wannoo jechaa jirta jiraadhatillee haa jedhu gaa rabbi nuuf galatoomi. Galatoomaadha isin hundinuu dhugaadhaa obboleetti teenya tana dirqama biradhaaf maali abdii waa dubbachuu edde? Dubbadhu goona dubbadhu. Kanaaf obboleeyyan keenya isinis dubbii daddabduu maaliifin akkasiin sagalee nu dhageessistu osoo isin haasoittee haasaa nu gammachiisu siirraa argu osoo hin taane akkasiin mucaa kana bira jirtu haa amanamuufin sagalee isiitiin dubbadhu jedhee malee kan isin illee miira keessa galteetiin boosuu waan biraatiif miti akkasitti hubadhaa Oromoo kiyya. Namni qaanqeen isin irra hin buune hin jiru nama kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu kuunaadha dhaba kuun abbaa dhaba kuun obboleessa dhaba kuun nasbii ofiitu dhaba jechuudha. Namni waan kanneen dhabe hin dhabne hin jiru. Kanaaf obboleetti teenya tana ni beektan Oromoo isinitti himanii isinuu namatti himantan malee ni waa'ee isin namni akkuma gaafa duraan sagalee taatiin ture nama hedduun na gaafataatiin turtan muciyyoo sun maal taate akkam gootii jettanii na gaafataatiin turtanii kanaadhaaf hundi keessanuu galatoomaadha. Irra guddaan afaan dubbachuu osoo hin taane waan dandeenyuun biratti haa argamnu achii galatoomii nagaan bobba'ii biratti haa argamnu. Kana jechuun koo hadha nama ta'ee namni nama gargaaru waan guddaadha. Hadha Oromoo taanee akkasitti wal wajji dhaabbachuun keenya kunuyyuu waan guddaadha. Na gammachuu guddatu natti dhagahame obboleetti teenya beeti ani yeroo hundaa bara baraan ija uummata dura dhaabbadha hin jedhin rabbi uummata kana sii kenne kana baga waa naa kennite jedhi eebba qabda du'aayii qabda. Nama hedduu jira namni sagaleen isaa hin dhagahamne nama hedduutu jira namni gubaa ofii bakka itti himatu dhabe ati gubaa keessan obboleeyyan kee kanatti himatta ati gubaa kee kana obboleeyyan keessi cinaa dhaabbatti namni gubaa ofii bakka itti himatu dhabe akkaataa itti himatu dhabe gubaa kophaa gubataa jiraatu hedduutu jira. Ati nama eebba qaburraayi rabbiin si haa eebbisu ammallee akkasumas abbaan kan kee rabbiin biyyootti haa salphisu siif sabrii jajjabina si haa kennu. Waan kaminuu rakkoo maatii keettis rakkoo maatii Oromooti. Waa'ee dhimma obboleessa keettillee waan si ilaallatu miti Oromoo duubaa qaba. Ati hubachuun kun kee gaariidha Oromootu bakka itti godha yaaddeeni nuti warra guddaa abbaa kee dhabnee ijoollee tanas xixiqqoo tanniin akka dhabnu hin barbaanneef gabbaanee ammallee sagalee taanee iyyaatiin jirraa sumaanii
Hundi keessanuu akka dhageessan mana Nasrii Aanoleetitti galgala sa'aatii sharraa eegalee hanga inni seenutti taa hordofnu toora irratti adeeffannu haa hordofnu jechuun barbaade kana gaafa jedhu takka sagantaa akka ittiin godhanne sagantaa geemii adda addaa yoo jiraate ijoollee hubachiiftanii daqiiqaa muraasaa yoo guddate walakkaa sa'aatii fachi dhaqnee hundi keenya wal agarreetiin achi deemina akka mumubee kanatti mubee yoo fudhattanii namni kun nama fiimasa Oromooti nama silaa bakka akka kamitti yoo ta'uu danda'u namni kun yeroo hunda gaafa isa yaamtu bakka kamitti illee marfa amma nama dhaqee jala barreessina fakkaata jirti beeti waa'ee gargaarsaa dubbatan jennaan dhigee dhufe qabadhaa Oromoo rabbiin akka nama kanaa kana sinaa godhu nama tuffanne eebbiin osoo taateeti gara waa'ee gargaarsaa dubbataa jiranii beetiin mana baluu keessa jirti yoo jedhanii fiigeetiin dhufu hunda keenya rabbiin akkasuma waa godhu akka nama kanaa nu waa godhu mubeen gara ofiitiin yoo dandame abbaa abdillee qabeechi nu waa dhaqu yoo dadhabne ammoo gasaatii barbaannetti mubaarakiin finneechi keessa keenne irraa dubbachuu illee nan dandeenya jechuudha yaada bal'aallee akkachirraa ergaa nu dabarsuun ni barbaanna kanaaf hundi keessanuu maatii keenya Oromoo koo asuma wanti isinitti dhaamadhu waan gaarii olii haa yaannu waan gaarii olii haa dabarsinu walitti nassannu hadha wanti obboleetti ta'e irra ga'e borsirra qaqqabuun irraa nafu hundi keenya jechuudha akkuma jirruu fi bakkuma jirrutti walaa jajjabeessinu yoo gaafa mana namaa dhaynu taaptaa gochuu koppiliinki gatuudhaan wal jajjabeessuun gaarii fakkeenya mana kana keessatti guyyaa hundarran fooloo godhaa isiniin jechuudha hin qabu gaafa isin fooloo gootanii taaptaaf gootanii baraalii isaa ol kaastanii akkana namni dhufee keessatti Oromoo keessatti gargaara Oromoo wal gargaara jechuudha akkuma san hundi keessanuu mobeelleen haa galatoomuu galgala mobeen achitti argama warri jala kana jirtanis galgala mana Nasrii Aanolee biratti Nasrii Aanolee yookaan mana isaa keessatti miti beetii bira dhufee achitti laayivii seena bakka beetiin jirtutti jechuudha tarii ammoo beetii isa bira dhagaa tarii ammoo beetiitu isatu beetii bira dhufa kanneenuma lamaan keessa yaada jiru isiilleen miira abeetiitti yenaa dhageessa yoo taate gaafa gadi baatee saba keetitti dubbattu qalbiillee saba kee irraasin gadi baay'ee uf qaqqabi of jajjabeessitii dubbadhu waan of jajjabeessitee dubbatteeni nuti si cinaa jirra sirraa faamna wanti namallee dubbadhu siin jedheef sagalee kee uummannas jiru kun haa dhaga'uu fi sagalee kee dhaga'uuf nama hedduutu jala kanaa meetii beetiin sagaleen isiin jirtu waan jedhuufiin dubbadhu siin jedhe ansi beeka akka mucaan si bira yeroollee nan beeka saniidhaaf dubbadhu siin jedhe maree miira keessa si seensisee lammaffaa akka ati boochaan mataa kee garagalchitu hin barbaadu akkasii Oromoo koo amma carraa kanatti fayyadamtanii namni seentanii beetiidhaanii jajjabina siyaa kennu warri jettanillee ol ergachuu dandeessanii kana irratti yaada dabalataas warri kennuu dandeessan warri naa ol sammuu guddaa qabdan dubbachuu dandeessanii jechuudha gasti keessa gaa bobba'ee jedhiyya. Okay, akkasitti galatooma obboleeyyan kiyya warri dhuftanii aga sa'aatii kana adeemas keessatti teessan ulfaadhaadha warri ol ergattanii as keessatti carraa kanaan itti fayyadamtanii jummaalleen ga'uuf deemaa jira jajjabina siyaa kennu jechuun ni barbaaddani daqiiqaa muraasa fayyadamtanii ni dandeessanii ammas yaada dabalataa warri kennuu barbaaddan jechuudha. Ko ani bawada beti ko rade bidan rabbin da tabna dukan gamne sifa kenno insha Allah galgala mo inir manna mo jitil na mo ndu busy da ta fakata na le du busy da jajjaba du beti ko wakati amati bostu kana mede wallahi yaro sen bostu ni bo do rabbi wante embene yani beti ko ofsad mon kamne rabbin ko sifa kenno jajjaba du si bele tike bele rade bi dan ma tike kuntu ma bo warra hasefi sin da damakiya insha Allah galgala mo inir manna bona atle gala to mi wala yada kenna tajo tan ni hundi ke sanu gala to ma Oromo ko sinin jira mu ya ga dena ka bada ai ga babbe da ibad okay doctor me doctor ni jira akam jirtan ummata abo chuman jira na istani atsan wala wa majidin zimbra hote da wala wa me chuman la fanna istibra bona nyuba Mubarak ya mau film pada sini saya guest rau tale be. Hai. Galat tak kamdani Mubarak siang ni laka. Dana ya saya wala. Galat Usfat. Okay. Ummata naga kesan Akam nagada. awal irratti wanni jechuu barbaadu beekidhaan nafsi abbaa keetii rabbi amaaruu siif jajjabina guddaa rabbi siifaa kennu jechuu barbaada. Oromoo qabda waan ta'eef beetii tiyyaaf jajjabeessii hedduu ittiin gaddinii rabbiin ummata guutuu kana siif kennee sagaleen kee dhagaamaa ta'ee ummanni si bira jira waan ta'eef hedduun gaddinii
Sinjechuu barbaada sa'aatii gargaarsaa sanillee namni hundi mastaawaqaa sa'aatii beeksisaatii ammasuma irratti jechuudha. Namni hundi mastaawaqaa dalagee sa'aatii sanirratti hundi isaa dhiyaate sheer godheetiin wanta jiru dhimma isii kana xumuree akka gara tokkotti gargaaramtee ijoolleen sunis bakka godhattu hundi keessan irratti hirmaadha jechuu barbaada. Galatomi Tawfiq keenya ulfaadhu. Namni carraa kana fayyadamtanii jajjabinna siyaa kennu jettanii carraa kana fayyadamaadha. Warri yaada Nagumami. Nagaa jirtu ni keessan. Jirra. Beeti yaa Rabbiin jajjabinna siyaa kennu bulleetti keenya. Rabbiin umarii sanitirree nyaata sanaa gochuu Rabbii biyya taasifatu abbaa kee jechuun abbaa keenya sibira jira qaalii ta'e ishee yaadanii hin gaddin baay'ee sammuu keenya eeganii Rabbiin sabrii siif haa laatu maatii keetiif firree hunda keessaniif obboleettii teetiif firree qaalii ta'u. Kanuma jechuuf kan ol seenee waan jiruun isin bira jira hundi keenyayyuu. Sabboontuu kee galatoome warri amma dhufaa jirtanillee galgala sa'aatii sharraa eegalee hanga namaa waan irra jirtanirree hin hubanne beetiin nama jajjabina siif haa kennu eebbisuu ol seenan namni argadhe waan irra jirtanirree nageenya na dhageechisa waan irra jirtan jiraatu. Okay, beetii akkuma beektanii obboleettii teenya gaafa duraa miidiyaa irratti waliin cinqamaatiin turtanii gabbaan isii biyyatti jala ajjeesanii kan isiilleen yaada hedduu keessa seentan san isii tanaa galgala mana Nasrii Aanoleetitti waa'ee isii kanarraa dubbachuudhaaf isiinilleen amma sagaleellee ol qabdeellee dubbachuu dadhabdu. Ammas nu dhaggeeffataatiin jette yoo amma dubbadhu innee dubbattee boo'ichatti itti fufti waan taate mara lamaa sadiillee sagantaa kenninee fi dubbachuu hin dandeenye mana Nasrii Aanoleetti galgala Nasrii Aanolee isii bira dhaqaa sa'aatii shaa irraa eegalee sa'aatiin hin qabamne sa'aatiin itti dhufuun beekamu waan taateef namni konkolaataadhaan deemee dhufu zaamaa ta'uu danda'a daddafee bira qaqqabuu danda'a turuu danda'a waan hin beekneefin galgala ishaa irraa erga ishaa salaannee deemne mana sanitti argamna jechuudha sa'aatii Nasriin toorarra seenetti kanaallee miti yoo ta'ame ammoo yoo dandeenye Nasriidhaan sa'aatiin itti achitti argamu keessoo nanuunan bilbilaa fi ammaan tana sa'aatii dabalataa isinii maxxansina hacee mucaa nama sirraa bu'ee kun illeen viidiyoon hin dalagaa dhaan illeen hin dalagaa rakkoon qabu isin hundinuu keessanuu sheer walii godhaa wal beeksisaadhaa galgala irraa shaa irraa achi eegalee mana Nasrii Aanoleetitti waa'ee muciyyoo tanaa bira akka dhaabbannu waa'ee muciyyoo tanaa akka irraa dubbannu waan biraati miti namni gaafa nama yaamu gargaarsa qofaaf nama yaamanii maaliif miidhama isiin qabdu san illeen miidhama isa waliin irraa qoodachuu dadhabbii amma isiin irra jirtu kanallee nutu sii jirra si cinaa jirra gaafa jenneen qabeenyaan bira jiraachuu irra yaada gaariidhaan bira jiraachuu fi jajjabinaan bira jiraachuu dursa jechuudha maali qabeenyi ni dhuma wanti dhumni yoo ka jiraatu ta'e yaada gaarii nuti si biraan dhaabannu kanaaf Oromoo keenya nuti hundinuu tokko obboleettii teenya obboleettii teessanii arra ijoolleen xixiqqoon tuni isin jireenya gabrummaa keessa jirti jireenya obboleettii isii takka faasoo agartanii dhugaa rabbii baay'ee qalbiin nama cabdi ana akka kootitti baay'ee qalbiin na cabde jechuudha namni obboleettii qabu isinuu daa'ima tana biyya namaa keessatti gaafa akka malee taatu akka malee rakkattu akka malee bamtee galgalaa nama boo'icha taatu boo'icha kana waliin irraa haynuu si jirra kunoo nuti si cinaa jirra bakka abbaa si buuna bakka obboleessa keetii si buuna bakka abbaa mana keetii si buuna bakka haadha keetii si buuna gaafa Oromoon jette tasgabbaa'uu dandeessi walumaan haa tasgabbeessinuudhaafin yaamicha kana kallattii kanaan isin dabarsine Oromoo koo akkasitti galgala mana Nasrii Aanoleetitti argamtan isin jechuu barbaada akkasuma warri wal baatan illee galatoomaa ulfaadhaadha warri jala kana jirtan mee koppiliinkii godhaa sheer illee godhaadha mana kana albaanaa guyyaa handuune biyya walirraa haruun yookaan immoo footoo asii achi godhuun uumaa faayidaan qabu yaada bareeda fidattee dhuftee itti jabaadhu qaalii koo hundi keessan akkuma dhageessanii inshaallah waliin jannaa bira jannaa obboleettii teenya rabbiin jajjabinaa kennuufi oduu ol baatee ofiishiitti dubbattee bareeda ture mee xiqqoo yaa jajjabaattu ishiini akkuma teette waliin jirra abshirii. Yennoon sanii gambira jiru akkasitti inshaallah hundi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. كل سكن يا والله إن شاء الله ربي سرع جالة وأنبر إذن فجرته بيتي كين يا ربي ججبنا سيف موسيفة كنو عندي كين يجو برجر هدو أتقدا قالتهم يالك أنا قصدت جولي ولتقبدي mana bante wala yaada kana nuuf kennu keetiif galatoomii dhugaadha maallaqa duwwaan nama gargaaruu osoo hin taane yaada gaariidhaan iyyuu nama deeggaruu waanuma jirudha isa barsiisa inni kunillee inshaallah yoo rabbi jedhee akkuma jette mana bakkuma itti gargaarsi ta'u waan hundaadhaan nu bira dhaabbannaa rabbi immoo jajjabina iseedhaaf haa kennu abbaas biyyoo irraa haa salphisuu قالتهم من أجل شو قيدي قالتهم الفاتو ناني جرانا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو ولا ينكي نجر الحمد لله. بجراتني بيتي Polititi ya walumandam negai jajabina sifawi negai romongo dung walumandam ne dalam tante lalatenya atinu jiradu wanun tumasi walin jira jajabina sifawi negai abshir qalbi of indabini wanni kun sibicat tindu ne muhundum te romong darti dufe abbe bangkan ke numa hundati rat sibicat tinirranne abshiri namni jiru matti baha jajjabadhu sin jenna. Galatoomii Ahmad. Asirratti masuk macam apa bola dan ijoollee kutti amma rakkoo kan rakkoo guddaa ta'e maasii kan ijoollee dubira waan ta'eef ijoollee mana hidhaa jira sana baasuudhaan akka daadhii Oromoon godhatu waan ta'eef ijoollee sana hidhaa yoo baasu ijoollee kun yaada isaanii Ela mali beta bona amma ijoollee mucaan jechuudha ijoolleen obbolaan lamallee mana hidhaatti ijoollee xixiqqoo mana hidhaatti darbatamanii jiran kana akka mana hidhaatti baafamu ijoolleen kun yoo mana hidhaatti ba'an illee ijoolleen kun sammuu isaanii tasgabbaa'uu danda'a. Kan du'ee fi gadduu qofa osoo hin taane warra jiru ijoollee umuriin isaanii hin geenye kanallee mana hidhaatti darbatanii jiran waan ta'eef ijoollee kana mana hidhaatti akka baasu Oromoon akka wajjin dhaabatee isa jedhudha waan ijoolleen kun wanta akka taajiran malee kan du'e kun jiru waan ta'eef isa kanaaf baay'ee boonaa fi ijoollee kana hidhaadhaa baasuudhaaf waan ta'eef fadhaa kennan hundi keessan iyyuu jechuudha akka irraa namni isiniin jechuu barbaada hundi keessan boonaatillee iddoo kana hojjechuu siin jechuu barbaada hundi keessan iyyuu. Rakkoon qabu abdii keenya kanuma wantummaan nuti yaamiti Oromoo keenya hawwachaa jirru kan du'e jira kanas beedhaan jiru akka nurraa miidhamnee fi yaamicha garasitti dabarsaa jirra inshaallah. Kana keessaadha walgeenne gaafa namoonni hedduun nu dhufe kana bal'inaan keessatti dabarsina. Walumaa galatti amma ergaa nuti walii dabarsaa jiru ergaa mana Nasrii Aanoleetti galgala ishaarraa eegalee sa'aatiin hin ramadamne yookaan sa'aatiin hin qabamne maaliif nama karaa deemee mana namaa dhufu waan ta'eef karaa kana zaamaan jiraachuu ta'uu danda'a. Ta'ee daddafee achi ga'uu danda'a yoo dandeenye akka inni sa'aatiin uummattan sol ba'ee laayivii irratti sa'aatii haganaatitti achitti argama kan jedhu jechuun taasisimu. Yoo san gochuu baanne ammoo keessaan hubannee viidiyoo illee ni dalagnaa yoo dadhabame ammoo sa'aatii ishaarraa hordofnaa jechuudha mana Nasrii Aanolee yeroo inni toora irratti deemu ishaa achitti hordofnaa jechuudha namni yoo ishaa salaateetti hin seene nama hundattuu warra biyya Arabaa keessa jiru hundumaa jechuudha irra guddaa warroota biyya Arabaa keessa jiru sa'aatii ishaatii achi mijataa fi madaami warra mana madaami jiru ala dalagatu warra dhiiraatti illee jechuudha kanaadhaaf sa'aatii ishaa achitti haa hordofnu obboleeyyan keenya obbichaa osoo hin taane hiriyyaan keenya qabannee kan nu bira jiru qabannee akkasuma san ammas gara dandeenyeeni yoo laayivii gubbatti illee ol baanee nama hedduullee argannee galgala irraa sa'aatii akkasitti sa'aachichirraa achitti mana Nasrii Aanoleetitti beetiin ni argamte miti yoo san bira haa dhaabbannu waan jedhu waliif haa laannu waan keerii walii yaaduun waan guddaadha. Hundi keenya obboleeyyan keenya gaafa boonaan dhawaa'ee muciyyoo tanaa dubbata waliin dhalateeti miti garuu waliin illee dhaladhuu baadhu akka nama waliin dhalateeti ol natti jabaattee jiru rakkoon isii kun rakkoo kenna abbaan ishii abbaa keenya hadooddiin isiin hadha miidhamtee akkasitti dhagahamu kan bu'aa deemtu kun nutti haa dhagahamu obboleeyyan keenya isiniin jechuu barbaade waa'ee obboleeyyan ishii mana hidhaa keessa jirtu tana Oromoo turraa dubbata Oromoo waan gooti beetti
lama kan namni Oromoon abbaa isiis dhabdee ilmaan obboleeyyan isiis sanis hin dhabdu. Bakka abbaa kana akka ilmaan sun buutu Oromoon gochuu ni danda'a. Inshaallah waa hundaanu akkasitti nu hubadhaa jechuu barbaanna warri jala jirtan ammas ol baatanii carraa kana fayyadamtanii. Baga Rabbiin abbaa keetii jajjabina haa kennu jechuun yookaan jajjabina si haa kennu abbaa keetiif biyyatti salphisuu jechuun ni dandeessanii. Yoo kanaallee miti jettan galgala sa'aatii sanitti achirratti argamaa isiniin jedha. Abdii keessaa lakkoo isaa siin jedhe sannaa kaayiidha. Anis waan keessaan gaafadhu waan keessaan dubbisutu jira waan taateef inshaallah. Ayyee bona galatoomna meeshuu keetiif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha gadan bu'aa inshaallah akkuma jettan mana sa'aatii ma isinii danda'ametti argamtee waan waan nurraa eegamu hundayyuu goona. Dhaabbadhaa bira dhaabbadhaa gargaaraa waan isin barbaadan hundaa bira dhaabbadhaa Oromoon harka bal'aa qabdi jechaa jira. Kanaafuu waan isin ittiin jirtu waan garraa jirra abshir jennaan akka mataa kootetti. Okay, galatoomii obboleessa keenya galatoomii atilleen warri jala kana koomantii barreessanii jajjabina koomantii hawaa jirtanilleen ulfaadhaadha galatoomaadha. Akkasitti nurraa mala nuti Oromoon saba bal'aadha, saba waliif iddoo guddaa qabu, saba wal jaalatu, saba imimmaa walirraa haqu, saba gartee quuqamaa fi hadooddis gammachuuf gaddas walirraa qoodatu. Keessatti wanti mucayyoo tana lama nutti taate mucayyoon tun quuqama hedduu qabdi, miidhama hedduu qabdi. Kaleessa illee miidhamteetiin turte, qabeenya ofirra miidhamte, kaleessa qabeenya siitu miidhame. Har'a ammoo miidhamni abbaa ishii irraan dhufee miidhama abbaa ishii obsuu hin dandeenye gaafa qabeenya ofii ni dandamatte har'a immoo qabeenya isa irratti gaafa qabeenya isii ni dandamatte har'a gaafa abbaadhaan itti dhuftu dandamachuu dadhabdee tanas akkuma kaleessa waliin dandamachiifne sanitti waliin haa dandamachiifnu yaamicha obbolummaa yookaan yaamicha oromummaa walii godhaa jirra yaamicha kana hundi keessanuu akka qeebaltan abdii guddaan isin irraa qaba warri wasseentan carraa kana fayyadamtanii waan jettan yoo qabaattan carraas ni ilaati. Ayyee boona ko galatoomii yaaddootee baanaa kennu keetiin galatoomii silallee seenee ture beetii koo abshirsi waliin jirra bakka galgalatti mariin ta'utti immoo boona sheerii naaf godhi walumaan jirra waan ta'eefi qoftaan immoo ishee jajjabeessu. Sanas ta'e kanas walumaan jirra waaqayyo immoo hunduma keenya iyyuu haa gargaaru. Kallattii kamiiniyyuu si waliin jirra beetii koo abshir. Galatoomii bibsi galatoomii ulfaadhuuti. Akkuma san kaa warri waseentanis jirraa kanatti fayyadamtanii baga jajjabina waaqni siyaa kennu warri jechuun barbaadan asumatti fayyadamaadha. Okay, akkasitti galatooma waa hundaafu obboleewwan kiyya. Yaanni keenya isuma kana beetiin illee buute natti fakkaata. Waa hundaafu galatoomaadha. Galanni keessan bilisummaa ta'uu namni tokko kan nama bira dhaabbatuu fi rabbuma ofiitii fi miidhamaa bira dhaabbachuun ammoo rabbumaa fi walumaa galattu jechuudha. Kanaadhaaf galgala hin hafinaadha mana Nasriititti shabaka baasinatti fakkaate mana Nasriyaanolee isii bira dhufaa mana isii keessa dhufaa isii nama hedduu dubbachuudhaati miti amma dubbifnu gaafa nu jenne ni boossi akka malee jechuudha dhugaa rabbii booyaatiin toota qalbiin urara hafte. Kanaaf waan dandeenye biraa dhaabannu obboleeyyan kiyya hidhaa keessa jiranii hidhaa kanaanaaf fuudhaa jechaatiin turte waa hedduu kaaftee qalbiin uraafte. Kanaaf achirraa hafina isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya warri yaada dabalataa qabdan ol baatanii yaada dabalataa itti dabaluu dandeessanii lakkii kanuma raggaallee yoo jenne wal geggeessuu dandeenya jechuudha. Ta'iba asirratti yaada dabaluu. La yaadin qabu kabroon hin jiru inshaallah namni warri reefu dhufaa jira yoo jiraatan akka irraa namni waan isaanii danda'ame yaadaan illee nama gargaaru yaadaan illee nama jajjabeessu yoo namni yoo waan bira waan ittiin nama gargaaru dhabee yaadaan illee nama wal jajjabeessu haa barannu. Inshallah galgala momana Nasriirratti waan nu danda'amen inshallah inna hin hirmaannaa galgala irraa kaafnee momana masaa yaani yeroo inni itti banutti hordofnee ilaallee irratti haa hirmaannuun isiniin jedha nagaan naa olaan illee wallahi hedduu biiziidha boonaa kofuma agarsiisa